Kan jiran akkanuma laaltanii wajjin mormii godhuu dhiisuutu isin irra jiraatan makkanaa dhiisa. Kanaafi nuti amma adeemsi amma isin qabdanii mana gabbaaftan hoggansa guddaa sadarkaa biyyattiitti biyya bulchu hojii uummataa dhiisee gabbeen hojii haasa'u biyya shoora keessaniiti irra jira keenya. Biyyi nu harkatti kufuuf deemti. Qabsoon eegallatuun qabsoo jabduudha. Jabaadhaa itti fufaa diimaa labuutii sol nu baasaa jala jira. Fayyaa ta'e Hamza. Marabu kalbee namusti barbaanna diimaa labuu nama bara amma muniira irratti bar qurxummii takka ol darbuu dadhabee harka namaatiin ibidda qabatu. Aboo qurxummii ani wayii waa barbaadaan nama dalagatee biyya lafaatti qurxummii barbaadaa miti dhabbee proqamaa meemaa. Diimaa labuu waan barbaaddu wanni takka yoo leenca ol darbe qofa muniira irratti ol beenu hojii haasa'uu danda'a. Sanii achitti immoo. Meeqoo imaame maayin buuf deemti dubbattee abuutu mee maayi. Galatoomni Hamza. Ani akka dubartiitti muniiraadhaaf jechuun wayita isin dubbattu waan dhaggeeffadhaa turee fi isimaa fi waa himuuf dhufe maaliif lallabdanii as gubbaarra teettanii maaliif iyyitanii ka isin jetteef iyyan isaan osoo hin ta'in tasgabbimaan waan iyyinuuf san himuu fi barbaada. Ilaal muniira ati biyya keessa jirtaa meebii oduu akka nu quba qabnu kanatti quba qabaachuu dhabuun mala. Wanni nuti asirraa iyyinuuf ummata keessan ka cinaaqsan keessaa buqqeessan jedhe ka ummata Wallagga keessatti dhumaa jiru ummata Salaale keessatti dhumaa jiru ummata buqqa'uu jiru miliyonotaan ummata dhumuu jiru ummata gaafa abbichuu abbaa malaa biyya bulchuu jiru keessatti ka ummanni keenya ka daran gaafa Tigreen nu goote caalaa waan amma tahaa jirutu irra caalaaf iyyuu jirra asirra. Namni iyyansaaf suusii qabu hin jiru yookiin dammoo Abiyyiin buusnee marroo achi kaahuuf marroo achirraa buusnee Jawaarin achi kaahuuf osoo hin taane warri kun martinuu Oromoodha. Dalagaa isaanii irratti hundoonee iyyuu jirra. Dhukkubbii haati teenya achirraa boottu ka ilmaan teenya achi keessa dhumuu jirtu ka obboleeyyan teenya achi keessa gudeedamuu jirtu santu nu iyyisiisa. Lafa Oromoo ka fudhatamuu jirtu ka cinaan Somaaleen fudhattu ka asiin Amaarri fudhatu nu iyyisiisu jira. Kana hin jirtu jechuuf atillee ima agarta. Immoo sittillee hin faradan namni biyya keessa jiru gabbahee sagalee ta'uu hin danda'u. Namni Abiyyiin deeggaru har'a tikeeta karaa takkaa qofa muratee bahee waan seena waan ta'eef jecha isa mormitanii isinin jiraatan hin jennu soo hin mormina. Immoo nuti rakkoo ummanni keenya keessa jiru kanaaf asirratti inni lallabuu jirra. Kana waan nu garsiisu. Gaafa dheengadda gaafa direedha waan Itoophiyaa Oromiyaa turtee gaafa isinin jedhu san gaafas warri mootummaa kana deeggaru hundi asirra bahee dhiichisaa oole. Somaalee jala jirti. Daangaan Oromiyaa cuftinuu Somaalee jala garuu jirti. Cinaan Amaara jala garuu jirti. Ummanni buqqa'uu jira. Ummanni beelahuu jira. Biyyaa bahuu jira, dhumuu jira, miidhamuu jira. Paarlaamaa gubbaa taa'ee uummata Wallaggatti fixe isinii himaa ture. Sansannullee hundan agartu nuti bishaanii fi misoomni dalaguu jiru nutti mul'achaa hin jiru. Isin karri isin argitan kara biraa karri nu agaru kara biraa. Wanni nutti jabduu lubbuu namaati. Yoo lubbuun namaa jiraatte karaan illee haa baatu. Ifaan illee haa dhaabatu, bishaan illee haa misoomu, lafti illee haa daraartu. Laakiin wanni kun hundinuu gaafa ilmoon namaa jiraatte, lubbuu namaatiin jiraatte kana hunda hawwina. Nuti amma afaan gaafachaa illee hin jiru, lafa illee gaafachaa hin jiru. Wanni gaafachuu jiru ilmi Oromoo du'arra nurraa haa dhaabbatudha. Lubbuun ilma namaa bilaasha malee hin bahinidha. Wanni nu iyyinuuf saniif malee namni asirraa taa'ee. Hayya Habiibti dubbiin namni carraa qabaa. Mana tokko akka namni daqiiqaa shanii hojii haasa'uun hin danda'amu. Anin bu'aa Oromoo akka kennaa wanni mormii. Ayyee dhaggeeffadhu. Mee dhaabbadhu hin bu'iin dhaabbadhu gaaffiin si qaba. Mee Abiyyiin eega dhufe waan ofii watti qishoo dhaabbadhu. Obboleetti dhufe lafa ishee isan ta fuudhee namaa kanne meen fakkanaa'ee maalamaami lafa Abiyyiin fuudhee namaa kanne. Yoo ta duraan fuudhamte deebise malee ta inni dhufee namaa kanne tamime. Tam deebise mee tam deebise. Tanuu deebise san nu himime. Ta inni kanne naa himeeti. No ta inni deebise itti ta deebise tami ansii hima. Ta inni mootummaan fuudhee Abiyyiin eega. Ta inni kanne mi'eessoo fi. Gurraa dhaabule. Mi'eessi eenyuuf kanne. Madda walaabu. Hordofni jidduu kannee jira.
laal Oromoon akka jette harree dadhaban gurboota jedhan dhaggeeffadhaa. Dirree dhamaa mallasii kanne jijjiga mallasii kanne gaafa san gabbaatanii mootummaa kanarratti qafaan banuu miti. Mallas irratti maa kilmaata kan dubbatinaa isin. Mallas osoo aduun guyyaa osoo iji teessan tanaati osoo abbootiin teessan jirtu kanne dirree dhamaatti bijijjigaawi. Gaafa san maal dubbatinaa. Mallasin eessaan gannaamna. Oromoo irratti faayidaa qabdanii mootummaan Oromoo taanaan dubbiin tura akkamitti isinii dhufte. Sisne sanii bar isaa fi sirnallee. Eenyu dhabamsiise eenyu dhabamsiise fedhii isaati yoo mata diidanii torba bulchee du'e ka isinirraa kaamtanii jaballaati jiru amma mallasin eessa jira amma mallasin jiru abiyyitu jira gaafa mallassan mukan isinit cabsee isinidhee akka fedhe isin godhee cidhaan isin tumee haadha teessan dura gabbee isin ajjeesee lafa teessan namaa kanne jecha abiyyi rabaa isan kana gaafa sammaan qaaqina Abama isa gooneeti gowwaa keenya kana finnee aangoo itti kanneen. gowwaan keessan barnoota isaatiin bakka san dhaga guyyaa tokko namni geessin jiru. Barnoota maal barate? Eessa qaree? namni ijansaa waliin galu bara ijansaatii miti haasaa waan lafa jiru waliin haasoyne yoo waan lafa jiru waliin haasoyne malee walitti iyyuudhaan wal arrabsuudhaan namni waa waliin. Muniraa bu'ii amma meetti Muniraa ni mari'annaa deemate mafirra amma gadi. Anamani deema. Kan jiru Oromoo I don't know maaliif akka amma isin maayii gaafii gaafatte waan takka naafi mii jetteen. Itti muu jira barani gurraa bolee isa kenne. Saniifuu biyyoon deebisaa osoo deebistuuti isii waan biraa itti haasa'u jirti. Wanni abiyyi deebisee hin jiru waan kanneen malee. Yaa jara keenya mee akkiniin jeeti abiyyi yoo qeequu feetan abiyyiin kun Oromoodhaa afaan keessan beeka bilbila isin jalaa kaasa kophatti bilbila qeeqa yeroo adawwii irratti duubde kana isa jalatti irratti guulinaa mee Oromoon nama waliin cabsina namaan cabsina waliin cabsina deema abiyyi waan barbaadan gaafadha afaan keessan beeka gaafa namni lafaa ka'e ittiin guulina adeemsa nu sirreessa Muniraa teenya kin jeeti haasawaan walitti gannaqanii akka shuumoo affeelu jiranii fi boqqolloo fi wanni wal dhooytuun goolu bishaanii wajjini dabaree fudhanneetti dabaree irratti haasawaa please. Ani sinirraa bu'aati nagaan ola gara tombi waan carraanaa kenniteefi immoo namni yoo seeraan waliin dubbanna jenne akka waliin dubbanna nama iyyan isaanii iyyeef waa beeka jechuun iyyeef lallabee fi miti. Muheeku Muniiriin ko nu asfararraallee jirti sigalee waan tokko waa'ee mootummaa qeeqdaniinnaan illee hin jiraattanii of eeggadhaa maaloo jechaa jirti sirri dubbii dhugaati. Muniraa ilaalaa kaa. Kanaafi kaanuun immoo Bakka Muniraa boodana darbanda keessan beektu sodaannu Muniraan ganta keessan hin beektu. Adeemeetiin jira habiibii. Way Muniraa teenya yookaan muu qodhadhu taa'ee akka dabareen keessan namooti yookaan boodana lafa abbaa keenya irratti nuun ilma Oromoo ilma leenca eenyu abbaa ishee sodaanna jechuudha. 4 kiiloo keessaa achi teessee sodaattuun kun jechuudha. Ergamtuun kun jechuudha. Uummata Oromoo irratti ergamtee ofishee kan hin beekne mootummaan ishee sana wajjin nama biraaf wal sodaadhaa malee namni Oromoo as keessatti dhuftanii kan sodaachistan hin jiru. Dhaggeeffadhaa. I'm telling you the truth. Deemi isaa ijji mitti asfaraarri. Afuuftu. Anyway, jalqaballee namni kan bilisoome wajjin bilisoomeera kan jedhu dhiiga Oromoo irratti kan qalladu lafa Oromoo qabeenya Oromoo irratti kan qalladu wajjin teenyellee haasa'uun nuun already bilisoomeera maal abba keessa fiddu waan tokko dubbattanii naan isin agarsiisa namni kan jedhu wajjin teenyee haasa'uun jechuun to be honest nutti ulfaata seriously. Anyway, the end of the day. Albeesa diimaa la bu'aa ol harkisee illee diimaan si sodaateen saa dhufuu didee ala kulli ali bakka qalbeesaan jiru dhufuu sodaatan aan jedhani. Jabana. Oh, Muniraa nu deebisa. Ay, namni haroo inillee nyaachuu qaba. Muniraa teenya kottu. Ifumaaf barniin deemattee buute kaayee mi'uu qabadhu taa'ee jenneen faraqaa eeggadhu. Isinni bakka ammaniin deema fixattee buute garuu hin beeku. Mee Alex. Laal na ol deebiste dhiifamaa bagana ol deebiste maamii keenya rakkoon qabu malee niin bu'aa. Waan ofii dhaggeeffadhu ati waan ofii tajaan dhageessee
ati waan akkana si keessaa si qoqqolus ni beeyna ammoo as gubbaa teessee kilmaata kanaan hin jinaa kilmaata kana booda jecha waliin hin jiina kala rakkoon qabu jecha waliin hin jiina Obboleetti ko please of eekaba no anaan na sodaachisuu hin dandeessu I'm telling you the truth. Oromoo miti afaan Oromootu hin beektu gaafa afaan Oromoo beekte na wajji dubbadhu. Obboleetti ko ilaal ani jechuudha ani ilma Oromoo jechuudha afaan kootiin qabsaa'uun jalqabe jechuudha dhaggeeffadhu I'm proud of it. I'm proud of it. Amma danda'utti garuu Uummatuma sirreessi haasa'e Oromoo taanaan. wajjin haasa'an jira garuu akka kan kee achi keessa mootummaaf bitamee jechuudha. Dhiiga Oromoo irratti hin qalladu jechuudha. Dhiiga Oromoo irratti lafa Oromoo irratti dhaabadhee jechuudha. Dhaabadhee jechuudha garaa koof hin jiraachaa hin jiru okkee dhaggeeffadhu. Oromoo namni ajjeese tokko hin jiru. Mootummaa nama akka kan ta'e Maal gootaaf uummata waa godhiif gaa godhuu dandeessi. mootummaa san ati isa deeggartu sana uummata Oromoo nyaachaa jira. Mootummaan ati isa deeggartu sana nama fixaa jira. Ati Amaara wanzee Amaara hojii jirta. Ani ofii koorratti qabsaan jira obboleetti koo rakkoon qabu don't worry afaan koorratti qabsaan jira afaan abbaa koo. Okay, akinji. Abbaa maal qabdaa miti. Amaara gulula goote. Daba. Mi goda baka. Alex Frodo Alex Zaye. Jara nakamoltan undi keessanu. Aman oltani. Alexi ati Munira ada gargaarta moo waan ofii gargaarta? Ani of ta'een dubbadha ani eenyuuf iyyuu yeroo biraa isin beeku caccaalu. Yaada isaanirraa jechuu barbaadeeti. Yaaduma koo ibsadhu achi gara barbaadan qabattu sun. Yeetan gara Muniraa qabadhaaf. Mormii jirtu irratti gaammaan tana dirradhaan gartee waa'ee dirradhaa tanarratti ka jiru jechuu barbaadeeti. Yaada kee ibsachuu osoo hin taane mormii kanarratti karam jirtu. Waa'ee dirradhaa kanaan dura dubbannee sodaachifamneetu bar afaan qabanne. Eenyu sodaachise duuba amma maa callaa afaan qabatta Muniraa fa'aa ibiddaan taphachuuf isi warri gurguddaan kun gaafa sodaatan. Koome yeroo san kophaa turre gaafiif deebinaan godhinaa kan amma yaaduman kenna. Interviewudhaaf hin dhumne. Yaa interview sanii dura itti aanaa jechi yaada keetitti jechuu sii kana barreetti. Munii sodaadhee bar Muniraa wajjin interview godhuu sana Alex baga didde. Namni yaada fi ibsachuu mirga qaba jabana gaddaabbadhu yaadaraa seera buli. Yaada isaa san barreetti akkasi kan ilaaf jeetti bar Muniraa. Alexi eessa dhaabbatee dubbata jechuu barbaadeeti. Hanga dubbatu eegiree maa jirtan sayisi warri waa deeggaru qummaa nuraan usne sayisi. Barkuullee si ol baase. Munira mi'uutirraan kaasin beektu. Munira mi'uutirraan kaasin booda haasawitee firaa baafta. Eewa. Alex ol baase. Alexi ati amma waa'ee dirradhaa tanarraa eessa dhaabbattee dubbatte? Mootummaan kun ka Oromooti moo ka Somaaleeti? Somali Hamza akkam akkamitti dubbatan koye ante gaafii tanaa jalqaba jechuun haa ibsatu waan ibsu qaba. Akkas dubbatti haasa'e. Munira ati jalqaba si fayyada qaba yaanni si qabu tasgabbaa'e wantiin darasaan haaraan maaloodha jedhan qaraasisu malee moo sagachiisu malee jettiidha. Dura siyaasa kanas qorataniit warra siyaasaattis siqaniit faarsuus haa ta'u mormuus haa ta'u keessa isaa hubatanii ka'anii deeggaran eelee sibiilaan ta'inaa indee nuti dheengadda barra. Waa'ee biyyaa yeroo Muniraa oowwisu eegee eelee sibiilaan ta'inaa jechuun akkam Muniraan hin hubanne jechuudha Alex. Waan kana adda baasimee qabbanaayii jetteen inni oowwite. Muniraan aboo yaada biyyaatutu nama oowwisa barra Alex akkamitti bakka Hamza nama Qoy maamee haa dubbatu Alex. Maamee fi waan ofii amma booda Maamee karra dhoobu. amma booda dhaggeeffadha. Isin amma Alexii gad mi'uutirraa kaastanii anaan hin ooyinaa daqiiqaa takka tabbaa fide haa ta'u. Wantee? Haasawa mataa keessa nama balleessinaa qaba waan namni tarree galfatee yaada irratti kennu dhufa. Nuti Muniraan baatii muraasa dura mananna jalaa diigamee jettee yeroo siin wanti jechaa turte gaddaa turre nuti. Har'aas deebitee ati
Gaafa namni waa'ee lubbuu dubbatu, gaafa namni waa'ee dachee Oromoo dubbatu. Oi, me Alex, maal Yeroo jettisa? bajjeessan jiru. Meerra deebi sagalee san Alex, maal jettisa? Ni waraabadhu. Rikardi godhachuu fi Yaala. baatiidhuma muraasa dura jechuudha. Muniiraan mootummaatu mana narraa diigaa jiranii jettee asuma miidiyaa irratti argineesii gaddaan ture. Ati Muniiraa mootummaan narraa diiga jettu dhugumatti itti kakattaati amantii qabduun. Achi asnatti hin dubbatin kaa booda yeroo dura bareessi No, seenaati jalballeessirree waraabamaa jira waan taateef. Seenaati jalballeessi kaa manaan narraa hin takkaan calqiyati. Hamza maal taate garuu Alexiin haa fixu. Kabachiisisi mana kee obboleessa kondee haa fixu. Atillee us jedhee obboleetti ko ati nan beektu tasgabbaa'e sitti meeraan indee nan beektu ati. Maal taatanii Si caalaan abidda. ifaaf bilisaan yaada kennachuu dhufne moo namaa wal loluu dhufne? Akkamisa? Gaafa namni isin faarsu malee gaafa namni dadhabina keessan rakkina keessan dogoggora keessan isinitti himu maaf hin jaalanne koo isin? Alex itti fufi yaada kee ibsadhu erga didde garuu Muniiraa qorotaadhaan hin tuqini kalees manni jalaa diigame ammas jaaramee fi suni qorotaan Ani mootummaa mana narraa diige takkaa jenneen beeku mootummaan keenya mana namaan diigu. mootummaa namaan diigu qorotaan naman tuqin gaagise namni oowwita namni dabaree qabaa miti. Namni dabaree qabaa miti. Daqiiqaa shaniin Aleksii kaaya. Daqiiqaa kanarra namni dubbatee wallaahi gabbuusa. Safaadhaan danda'an. Abbaa fedhe haa ta'u. Aleksii daqiiqaa sii kaaya qoy. Daqiiqaa keetii irratti abbaa feetee qeeyita abbaa feetee dhugaatii. Daqiiqaan sadi kaffi sadi ni gaha. Muniira siin kabajaami. Sadi ni gaha. Na darbite kanaan hin jedhu. Mana keetii na darbite Na darbite jannata keessaa na darbite amma maa nan darbine. Ay sitti mega amma yoo igaan sokontii kaayee boodaan baan. Galatoomi. Daqiiqaa shan guutuullee naasawan jechuma gabaabaa naasaa. Silaa maal ture beektaa? Siyaasa biyya kanaatu olii gadi laaqamaa ta'e. Kan laaqee olii gadi laaqe immoo faarsee bulaa xoxobbeedhaa fi kaabinoota xoxobbeetu haqa uummataa dabsaa gaafii karaa gaafattu hin qabdu. Yoo ati rakkoo siyaasa biyya kanaa waa'ee lubbuu namaa taasifte mootummaa irratti duulaa jiraa siin jedhu. Namaa bara mootummaadhaa olii silaa beekame. Wanti mootummaan kaa'ameef lubbuu namaa eeguu fi nageenya biyya kanaa tiksuufi. Silaa kan jarritti himuu qaban silaa warra deeggarututti himuu qaba ture. Mootummaa deeggaran sanatti laal bakka kanaan kun badaa jira. Wanti kun osoo sirraa'e. Jarri asii dhufaniit gaafa ati rakkina magaalaa tokko haasoftu ebeluu kiingi jedhanii bulchaa ganda sanaa yookaan wanti kantiibaa magaalaa sanaa fidanii piroofaayilii irra kaa'atu abbaa feetee caalta jedhanii sitti faarsu malee misooma magaalaa keessaa malee koriidarii malee nyaata gaafa sibsabaatiif gaafa waltajjii dhiyaatu malee waa'ee rakkoo uummataatti wanti tokkotti mul'atu. Yoo ati dubbatte ati isa biyya diigu si galee yoo harree dhufan dhageenye alaakkii dhagahuu jedhan. Hamzaan irraa paartii wayii yoo deeggare paartii wayii mormaa jira yoo ta'e gaafa paartii sana jijjiirratu yookaan gaafa haaraa dhufeetti seenu silaa suuta jedhee qoqqufaa axxiffachaati of beeksisaa deema malee aluma tokkoon futte jedhanii achi as ba'anii annatu falaac qoraaciidha jedhanii bakka mootummaa ka'anii kana bu'anii dubbachuun kunis faarsa bulaarraas yookaan immoo deeggartoota irraas hin bareedu. Suuta ofiis nyaataa namas nyaachisaa deema. Maal jarana maal taatan? Nuti bar gaafa akkasitti dubbannu gaa har'a erga biyyi mootummaan Dooktar Abiy erga Dooktar Abiy Ahmad aangoo qabate muummicha ministeeraa ta'e miti waa'ee isaa ijoolleen arginu beeku. Wanta baay'eetti kafallee har'a qabsaan baay'annaan afaan qabannee taa'arra malee wanti nu gubu jira. Dadhabina
rakkina bakka dogoggoraa jirus dadhabina bulchitootaa sitti himame